Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii naguma keessanii obboleewwan koo kanan baay'ee isin kabaju kanan baay'ee isin jaaladhu hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii jirtu kutaadhaan amantaadhaan otoon isinii qoodiin nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha akkam jirtu fayyuma keessanii jirtu obboloonni gola hambaa keessa jirtan obboloonni biyya keessa jirtan obboleeyyan dhiiraa obboleeyyan shamarranii nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha akkam jirtu fayyuun keessanii obboleewwan koo jira galata waaqaa nagaa kooti isiniin jedha baganaa jiraattanii isiniin jedha akkamii ayyaanni ramadaanaa akkam isin godhaa jira soomni akkam isin godhaa jira akkamitti isin qabee jira isiniin jedha jajjabaattuu obboleewwan koo ani nan jajjabaadhaa galanni waaqaaf haa ta'u isiniin jedha ani kuno homaan jedhu obboleettiin keessanii jira isiniin jedha egaa akkuma ta'etti jajjabaannee kun har'a geenyee jirra ramadaanni gaa guyyaa afur bichaa tafa kanaan booda har'a 26dha jechuudha obboloota koo bagayyuu rabbiini obboleeyyan amantaa islaamaa baga rabbiin iyyuu har'a guyyaa 26ffaa ramadaanaatiin baga rabbi isin geessiniin jechuu jaaladha baga geessanii isiniin jedha har'a ga'uuni waan xiqqoo tokko miti obboleewwan koo rabbiin isin gargaaraan har'a guyyaa kana geessanii isiniin jedha egaa rabbiif aagalatu guyyaa kana iyyuu ga'uun keenya waaqaaf galannaa ta'u isiniin jedha hordoftoota Amboo YouTube ammallee naaf jiraadhaa hedduu isin jaaladhaa hedduu isin kabajan isin jedhanii jedha hordoftoota koo gaa waannin immoo har'a qabadhee isinii dhufee akkaataa itti wanni dalagnu biisaa dalagnu jechuudha biisaa dalagnu innaan ijiinaa isaa godhummoo isinitti nargisiifne jechuudha innaan wanni isaa qopheeffadhu isinitti nargisiifne guyyaa biraa viidiyoo isaa ammoo sinii dalaga jechuudha rabbiin jedhe viidiyoo isaatiin walitti deebinaa gisee biraan viidiyoo isaa isinii dalagan siniin jedha hordoftoota koo amma immoo har'a immoo waanuma xiqqaa bakka akkaataa itti dalaganii akkaataa itti hojjetanii isinitti argisiisuudhaafanii warri beektan beektu warra hin beekneef jechuudha inni kuni warra hin beekneef jechuudha warri beektan beektu duraanan harka koosii qadhee duraanan qopheeffadhe jechuudha amma gaa inni kuni hijiinaa isaati jechuudha hijiinaa isaati obboleewwan koo egaa biizaadha jechuudha inni kuni biizaadha jechuudha biizaa ni beektu warri biyya keessaas warri biyya ambaa jirtanis ni beektu jechuudha biizaa namni kamiyyuu nyaata bareedaadha namni hin jaalata jechuudha namni hin jaalanne hin jiru biizaadha jechuudha kana nama isinitti argisiisuuf deemaa jiru obboloota koo viidiyoon koo kun immoo yoo isinitti tole subscribe share naa godhaadha viidiyoo koo naa laalaa like naa godhaadha obboloota koo isiniin jedha walaa jajjabeessinu wal malee omaan qabnu obboloonni afaan kana dhageessan guutuun keessan otoo amantaadhaan waliin qoodini walaa jabeessinu isiniin jedha afaan nuti dubbannu kun afaan kabajaa qabudha isiniin jedha walii haa jajjabeessinu egaa amma biizaa keenya maal goona akkanatti muranna jechuudha biizaa xixiqqaadha jechuudha inni kuni biizaa guguddaa otoo hin taane biizaa xixiqqaasaati akkanatti muranna jechuudha warri beektan ni beektu warri hin beekne immoo akkanatti waan akkanaa kanaan waan kuno akkanaa kanaan akkatti mummuranna jechuudha biizaa keenya amma ni biizaa koo mummurataan jira biizaa koo mummurataan jira akkanatti mummuranne jechuudha akkatti mummuranneeti akkanatti murra jechuudha obboleewwan koo akkatti muranna akkanatti biizaa keenya murannee qodaarra naqannaa jechuudha egaa faaxee gola madaamiti waan ta'eef obboleewwan koo kaameraan qabnu nama kaameraa keenya illee nu qabu viidiyoon waraabullee hin qabnu jechuudha kanaafiyyuu akkanumatti walaa guddifnu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa kanan baay'ee isin jaaladhu kanan baay'ee isin kabaju akkanatti kanarra naqannee jechuudha biizaa keenya biizaan inni kun immoo biizaa guguddaa otoo hin taane biizaa xixiqqaadha jechuudha kanaaf waliin haa hojjennu walaa jajjabeessinu waliif subscribe share waliif haa goonu obboleewwan kiyya isiniin jedha egaa biizaa keenya akkanatti si tokko amma irraa murree fidneerra amma immoo lixiinsaa kuni
akkana godhanna jechuudha. Isa afesi akkana godhanna akkanatti ambaashaallee akkana gootanii obboleewwan koo hojjetachuu dandeessan jechuudha. Ambaashaa akkanatti wanni kanaan akkana gootanii ambaashaa akka biyya keenya kana sanatti akkanatti illee haala kanaan illee ambaashaan hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Akkanatti murra jechuudha. Warri immoo waan akkanaan qabne burcuqqoodhaanis murachuu dandeessan jechuudha obboloota koo. Ani wanta isaa waan hin qabuufi warri wanta biizaadhaan muran hin qabne burcuqqoodhaan illee fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Burcuqqoodhaan illee fayyadamuu ni dandeessanii. Burcuqqoon illee muraa siniin jedha. Burcuqqoo afaan burcuqqoo gaditti garagalchitanii afaan burcuqqootiin illee muruu dandeessanii siniin jedha. Kanaafi akkanatti afaan burcuqqootiin illee muramuu ni danda'ama. Afaan burcuqqootiin muruu ni dandeessu jechuudha obboleewwan kiyyaa. Innaa kanaafi kasii waan beekan irraa wal barsiisuun waanuma rabbiin jaalatudha. Waan beekan irraa wal barsiisuun waanuma hojjetan irraa wal barsiisuun kanuma rabbiin jaalatudha obboloota koo. Kanaaf isinii fidee dhufee viidiyoo kana isiniin jedha hordoftoota koo. Kanaaf isinii fidee dhufee warri hin beeknes jiraachuu danda'a. Kana warri hin beeknes illee jiraachuu danda'a. Nama hunda miti kan beeku. Warri beeku immoo warri beektanis homaa rakkoo hin qabu, cubbuu hin qabu. Subscribe godhaa bira darbaa. Viidiyoo koo like naa godhaadha. Warri immoo beektan immoo warri hin beekne immoo irraa fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf cubbuu hin qabu waan ta'eef isiniin jedha hordoftoota kooyii. Kunooti egaa akkanatti irra naqadheen jira jechuudha. Amma namoonni bilchaates akkasumatti walitti deebinaa jechuudha viidiyoo biraatiin. Akkas isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa amma viidiyoo isaa innaa bilchaatee walitti deebina. Bilchaatee jennaan walitti deebina. Amma bilchaatee jennaan walitti deebinutti viidiyoo biraatiin bilchaatee walitti deebinutti. Egaa nagaatti naa turaan isiniin jedha. Subscribe share gochuun dagatinaa obboleewwan koo walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Walaa jajjabeessinu. Si malee waan qabaa wal malee homaa hin qabnu. Kanaaf sirriitti walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Waan hojjennu irraa otoo waliin tuffatin walaa jajjabeessinu isiniin jedha hordoftoota koo.